Mariin barsiisotaa fi hawaasa mana barnootaa hirmaachise kutaa magaalaa Araadaa mana barumsa sadarkaa lammaffaatti Quranbassaa fi kutaa magaalaa Guulallee mana barumsa sadarkaa lammaffaa Inxooxxoo Ambaatti mata duree dhaloonni barsiisan bocama biyyi barnootaan badhaati jedhuun gaggeeffameera. Marii kana irrattis mootummaa jijjiiramaa as milkiiwwan akka biyyaatti gama siyaasa, diinagdee, hawaasummaa fi dippiloomaasiin galmaa'anii fi gufuuwwan mudatan akkasumas imala gara fuulduraatti taasifamu irratti gahee hawaasni mana barnootaa qabu ilaalchisuun hubannoo bal'aan kennameera. Keessattuu waggoottan jijjiiramaa as damee barnootaa irratti riifoormii gaggeeffamee fi bu'aan argame guddaa ta'uusaa marii kana irratti bal'inaan dhiyaateera. Barsiisonni mana barumsa sadarkaa lammaffaatti Quranbassaa maricha irratti hirmaatanis yaada kennaniin waltajjiin marii akka kanaa qophaa'uun kan isaan gammachiise ta'uu ibsuun waggoottan jijjiiramaa darbanitti hojiin barnoota irratti hojjetame boonsaa ta'uu kaasan. Hojii baruuf barsiisuu irratti wanti hojjetamaa jiru gaariidha. Akka mootummaattis wanti hojjetamaa jiru gaariidha. Keessumaa amma akka magaalaa Finfinneetti wanti hojjetamaa jiru baay'ee gaariidha. Barsiisonni illee dandeettii isaanii akka fooyyeffatan gama garaagaraatiin yeroo garaagaraa leenjiin adda addaan kennama. Akkasuma barattoonni nyaata mana barumsaatti kan nyaatanii akka isaan baratan taasifamu jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa keessatti bal'inaan nyaanni barattootaa kennamaa waan jiruuf inni suni maatii barataatiif aara galfii kenneerra. Barataan yaada isaa kallattiidhaan barnoota qofarra taasisee barumsa isaa akka baratu taasisa waan ta'eef barnoota isaa seeraan barate taanaan guddinni biyyaa barataan of jijjiiree taanaan immoo biyya isaa jijjiirutti deema. Barsiisan itti gaafatamummaa guddaa qabu baachaa gaaffii mirgaa qabu yoo jiraates karaa tasgabbii qabuun dhiyeeffachuun deebii eeggachuun naamusa barsiisaa irraa eegamu akka ta'e himaniiru. Barsiisaan itti gaafatamummaa isaa guutuutti bahuu qaba. Itti gaafatamummaa isaa immoo bahee mirga isaa gaafachuu qaba miti. Itti gaafatamummaa isaa maal bahaa akkaataa kaalkuleemii barnootaatiin fakkeenyaaf wayitii barnootaallee qisaasessuu dhiisee wantoota qajeelfaman barumsaa baase yookaan immoo kaalkuleemii biyyittiin baaftee eeguutiin hordofuutiin gahee isaa bahatee immoo mirga isaa gaafata waan ta'eef isa kanarratti barsiisaanis dirqama isaa bahee mirga isaa gaafachuu qaba. Barsiisa dhaloota qaruudha. Dhaloonni qaramuu immoo hawaasa kana ceesisa jechuudha. Biyyattii qabatee ce'a jechuudha. Kanaaf gaheen barsiisaa shoora olaanaa qaba. Bifuma wal fakkaatuun mariin barsiisotaa kutaa magaalaa Guulallee mana barumsa sadarkaa lammaffaa Inxooxxoo Ambaatti gaggeeffameera. Maricha irrattis barsiisonni hojiiwwan misooma magaalattii keessatti hojjetamanii fi hojjetamaa jiran dinqisiifataniiru. Jijjiirama guddaan Finfinnee keessatti kan hojjetame bu'uuraalee misoomaatti wal jechuudha. Keessumattuu kooriidariidhaan wal qabsiisee daandiiwwan bal'aan istaandardii isaa kan eegi kan hojjetame ta'uusaa, diichiiwwan akkasuma kan hojjetame ta'uusaa. ትምህርት ቤቶችን ስታንዳርዳቸው የጠበቁ እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር manneen barnootaa sadarkaan isaanii akka eegamuuf hojiin riifoormii hedduun hojjetameera. Mooraan manneen barnootaa hawwataa akka ta'u, meeshaaleen barnootaa fi manneen yaalii akka guutaman, dareewwan dabalataa hedduunis baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataan akka ijaaraman taasifameera. Kun bu'aa jijjiiramaan booda argamedha. Hooggansi damee barnootaa qormaata ga'umsaa qoramuun leenjii ogummaa fudhachuun kanneen ga'uman akka haaraatti ramaddii fudhachuun akka manneen barnootaa hoogganan taasifameera. Kun qulqullina barnootaa keessatti gahee olaanaa qaba. Dabalataanis gaaffiif yaada garaagaraa kaasaniin waa'een dhiyeessii mana jireenyaa fi fooyya'insa qulqullina barnootaa dhimma xiyyeeffannoo barbaadudha jedhan. Wanta kaleessa nuuf raawwatame hin galateeffannaa. Xiqqaatu isaa guddatus isaaf galata qabna. Dabalataan garuu baay'ee rakkina guddaa keessaa kan jiru barsiisaan rakkoo mana jireenyaati. Rakkoo mana jireenyaa yeroo baay'ee rakkina baay'ee ulfaataa ta'edha. Inni guddaan miindaa dabaluu qofa osoo hin taane haala jireenyaa fooyyesuu yookaan immoo haala gabaa tasgabbeessuu irratti mootummaan nuuf hojjete. እነዚህ ነገሮች በተጨማሪ መኖራቸው ቢያንስ መምህሩ እየታየ መሆኑ deeggarsi akkanaa yoo jiraate rakkoon barsiisotaa ilaalamaa jiraachuu agarsiisa. Dadhabbii isaaf beenyaan kaffalamaa jiraachuu mul'isa. Gaaffiiwwan ka'an hiikamaa wayita deeman ammoo caalmaatti humna guutuudhaan dhaloota akka qarruuf nu deeggara. Akkuma beekamu hojiin barsiisummaa yoo waasiif guute hojjettee yoo dhibe immoo dhibooftu miti. Kun cubbuudha. Dhaloota qarra waan ta'eef rakkooleen osoo jiraataniyyuu rakkoo cinaatti dhiistee dhalootatti daandii haaraa agarsiisuun dirqama nutti kennamedha. Gaaffii mana jireenyaa barsiisonni dhiyeessaniifis biiroon barnoota magaalaa Finfinnee rakkoo kana furuuf hojjechaa jiraachuu himeera.